gara sa'aatii afuriitti nagaan waaqayyo isinii batu akkam jirtu waaqayyo magalatu mee viidiyoo nama waaqayyo mudannoo abarraa guddataa faarfataa abarraa guddataa kana dhaggeeffannaa mudannoon kun mudannoo baay'ee ajaa'ibaati ganama kanas immoo jireenyaan waan nyaatan akka ittiin deemaa jiru shaantaa isin galeessa baatan keenya gidduu jiru uffata waan baay'ee nama ajaa'ibu mudannoo baay'ee ajaa'ibaati mudannoon kuni baay'ee na dhibanaanii hamma ammaatti ta'eelaan iddoo kana dhufe waan nyaata ofii isaatii qabatee dhufa faranjoonni ofii isaaniitti qabatanii dhufu dandeettiin kun dandeettii adda dandeettii shaantaa amma kana ga'u keessa akkamitti waan nyaatamu baattee deemtoti jedhe yeroo sana tajaajila addaan kutee ay kun uffata achumatti tajaajilicha dhiisee kan deemu ture mudannoon kuni nyaata qabate mudannoo baay'ee ajaa'ibaati waaqayyo gooftaan baga kana si dandeessise ummattiin kana dandeessee baattu baga waaqa osii kennan jedhaani kanama waaqa tokkotti dhuguma waan guddaa sirraa baradheen akka karaa kootiini baay'ee dinqiidha mudannoon kun mudannoo baay'ee ajaa'ibaati gooftaan baga si gargaaree baga dandeessee baattu coggaaraan dhukkuba socho'uun coggaaraan kun amma amma nyaachuu barbaadan jireen baay'ee na dhibeeraana ndaama amma nyaadhu wante coggaaraan nagaan waaqayyo isinii batu akkam jirtu waaqayyo fagalatu mee viidiyoo nama waaqayyo mudannoo abarraa guddataa abarraa guddataa kana dhaggeeffannaa mudannoon kun mudannoo baay'ee ajaa'ibaati waan hawaasa keenya keessa jiru waan uummata keenya gidduu jiru waan baay'ee nama ajaa'ibu mudannoo baay'ee ajaa'ibaati mudannoon kuni baay'ee na dhibanaanii waaqayyo dandeettii guddaa sidaate nama waaqayyoo dandeettii ittiin tajaajilee baay'ee yeroo sana tajaajila addaan kutee nyaachaa tajaajilii dhamma achumatti tajaajilicha dhiisee kan deemu ture mudannoon kuni mudannoo baay'ee ajaa'ibaati waaqayyo gooftaan baga kana si dandeessise humnattiin kana dandeessee baattu baga waaqa osii kennan jedhaanii kanama waaqa tokkotti dhuguma waan guddaa sirraa baradheen akka karaa kootiini baay'ee dinqiidha mudannoon kun mudannoo baay'ee ajaa'ibaati gooftaan baga si gargaaree baga dandeessee baatteen jedhanii kunis amma nyaatame ani uffatuma duwwaan qabadhee dhufe malee nyaata qabadhee dhufe akkas baadhee deemee beeku jedhanii amma maal si wayyareedhe nyaata naa kennaa hin jedheen hin jiru nyaatee namni qopheesse hin jiru isa jarri deebi'anis aaraniiru beektaa naaya nagaa nyaata malee tajaajiluu hin danda'u coggaaraan dhukkuba socho'uu hin danda'ani coggaaraan kun amma amma nyaachuu barbaadan jedheen ndaama amma nyaadhu wante coggaaraan kun dhukkuba galaggaluu hin danda'ani nyaata naa qopheessan jedheen yoo si qopheessine nyaattaa jedhe argadhee moo dhabee nyaadhaan jedheen gogoosiidha namichi ijaarsa waldaa sun amma dhaqanii reettii qalaniiti gammoojjii dhabiisuni reettii qalanii bakka ati jakki tajaajili nuyi qopheessine siif hinnaadhaan isheen dhaqeen aan junuunfadhee sabaa amantoota ija akka isaan walirra buufatan taasise junuunfachiiseen faarfachiisaa jira hafuura keessa gallee faarfachaa jira isaan ariifatanii hojjetanii kuuraa lamatti baatee fideeti tokko pulpitii irra naa kaa'e pulpitii beektaa isa wangeela irratti lallaban nyaachaa tajaajilii dhamma tokko pulpitii irra kaa'e tokko immoo jala kaa'e guutee jira lamaan isaa hin urgaa anjunuunfadheen jira fooliin waxiidhaan rabbasha beektaa beelli beelaa dudda koo ganna rukuta jaarsa waldaa gaafan akkas galagalu isinii dhufeera naan isin naan jira isinii dhufeera nama guddaa weeti maalodhaan jedheen kun isa amma nyaattanii dhasa pulpitii irraa kan ammoo tokko immoo jalan kaa'ee naan jedhe lamma fayyadeen maalan godhamu lamaan jedheen coomee kuuraa lamatti immoo maaliif fiddamee dheen gaafadhe indee nyaatan irraa fagaachuun qabu coggaarama dhukkuban jennee isin